Ashama harka fuune ooltiin isin nagayaa hagayyaa 4,2018 oduu reediyoo web miidiyaarraa. Mootummaan naannoo Sumaalee obbo Abdii Muhammad Umar to'annaa seeraa jala ooluun isaanii dhagaameeti jira. Boqonnaan qabsoo uummata Oromoo sadarkaa olaanaatti ceesisuuf hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamaan ijaarsa siyaasaa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa Kitteessaa beeksisanii jiru. Kooriyaan kaabaa sagantaa gabbise nukuraraa itti fuftee jirti. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jowaar Mohammad dilbata boruu gara biyyaa deebuun isaanii dhagaameeti jira. Kunneen hangafoota oduu kenna guyyaa har'aatii oduu wajjin anjaatanii abdiiti. Mootummaan naannoo Sumaalee obbo Abdii Muhammad Umar kan yeroo dheeraa faallaa mootummaa federaalaa deemuun beekamu guyyaa har'aa humna raayyaa ittisa biyyattiitiin to'annaa seeraa jala ooluun isaanii dhagaamee jira. Abbaan Shiraa Abdii illeen uummata obboleeyyanii Oromoo fi Sumaalee gidduutti dubbii uumuun gamanaa fi gamasiifis lubbuun namoota hedduu akka tokko malee akka badduu fi qabeenya hedduun akka qisaasa'u wanti inni gochaa hin turin hin jiru. Kanumaan wal qabatee hidhattoota liyyuu poolisii jedhamuun beekaman ijaaruun uummata Oromoo daangaa mootummaa naannoo Sumaalee qubatan irratti bobbaasuun dhukaasa garaagaraa itti banuun lubbuu namoota 2,000 olii akka baddu godheeti jira. Kana malees uummanni miliyoona 1 olitti lakkaa'amuu fi fedhii isaatiin alatti qabeenyaa fi qe'ee isaa bareedduu gallakkisee jiru ulfaattuu baqattummaatiif akka saaxilamu gochaa turuun isaa yaadannoo yeroo dhiyooti. Uummanni mootummaa naannoo Sumaalees yeroo garaagaraatti hooggansi Abdiillee akka irraa buqqa'uuf mormii garaagaraa gochaa turuun isaanii ni yaadatama. Hooggansi Abdiillee fedhii ofii malee hooggansa hawaasa kamiifuu naatoo hin qabnedha. Yeroo dheeraaf uummata mootummaa naannoo Sumaalee hedduu mana hidhaatti guuruun akkasuma mana irratti gubsiisuun maatii fi qabeenya hawaasa hedduu mana jireenyaa isaanii keessatti barbadeessaa turuun ni yaadatama. Sababa kanarraa kan ka'e uummanni mootummaa naannoo Sumaalee hooggansa Abdiillee ofirraa funqolchuuf qabsoo hadhooftuu garaagaraa gaggeessaa turuun isaanii ni yaadatamu. Jijjiirama mootummaa naannoo Oromiyaatiin obbo Lammaa Magarsaatiin argamanii fi muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin dhufan gufachiisuuf shirri Abdiillee Waraabiyyii guyyaa wajjin xaxaa ba'es hedduudha. Jeequmsa mootummaa naannoo Sumaalee keessatti dhufu Abdiilleen uumuun babal'achaa waan dhufeef jeequmsa kana akka dhaabuuf karaa muummicha ministeeraatiin akeekkachiifni hedduun itti laatamus Abdiilleen nama akeekkachiisa san hojiirra oolchuu osoo hin taane nama jeequmsa kana baqee akka itti fufu gochaa turedha. Shira irraan shira xaxaa osoo jiru guyyaa har'aa humna raayyaa ittisa biyyaatiin waajjira isaa akkasuma dhaabbata televezyiinii naannichaa fi dhaabbileen mootummaa gurguddoon naannicha keessatti argaman to'annaa seeraa jala oolanii jiru. Pirezidaantichis akka seera jala oolu taasifamee jira. Kanumaan wal qabatee magaalaan Jijjigaa yeroo ammaan tanaa humna raayyaa ittisa biyyaa jalatti kufteetii jirti. Boqonnaa qabsoo uummata Oromoo sadarkaa olaanaatti ceesisuuf hojjetamaa jiraachuu itti gaafatamaan ijaarsa siyaasaa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa Kitteessaa beeksisanii jiru. Gabaasa qindaa'ee Siraash Sabaa akka itti aanutti dhiyeessa. Boqonnaa qabsoo uummata Oromoo yeroo ammaa sadarkaa olaanaatti ceesisuuf hojjetamaa jiraachuun waajjira giddu galeessaa Daadiyootti itti gaafatamaan ijaarsaa fi siyaasaa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa ibsaniitii jiru. Obbo Addisuun kana kan jedhan hubannoo waliigalaa cimsuuf geggeessitoota aanaalee 152 fi magaalota 8 leenjistoota magaalaa Jimmaatti kennamaa jiru irratti tokkummaa dhabuun uummatichaa siyaasni Oromoo fiixetti dhiibamu aadaa siyaasaa wal dhageeffachuu fi wal tumsuu dhabuun addaan faca'ee ijaaramuun gamtaan diina jala dhaabbachuu dhabuun saaxilee akka tures ibsaniitii jiru. Qabsoo ummatichi wareegama guddaa itti kafaluun asiin ga'e qeerroo Oromootiin galma ga'ee injifannotti nu ceeseetii jira. Hooggansi Daadiyoo qabsoo hadhaawaa taasisuun gaaffii siyaasaa qooddannaa aangoo Oromoo akka biyyaatti qabaachuu qabuun wal qabatee falmii cimaa geggeesseen itti gaafatamummaa biyyattii harkatti galfatee jira. Aangoo siyaasaa biyyattii karaa walta'iinsa qabuun akka qoodamuuf akkasumas hojmaatni badaan kanaan dura ture akka sirraa'uuf hojiiwwan riifoormii raayyaa ittisa biyyaa humna tika biyyaalessaa dhaabbilee faayinaansii dhaabbilee misoomaa gurguddaa keessatti raawwataatii jira. Uummatni Oromoo injifannoo akka sabaatti jaarraa tokkoo fi walakkaa booda argate dhiise wanti xiqqoo irratti akka xiyyeeffatu hojjetamaatii jira. Murna siyaasaa alaabaa fi aasxaadhaan wal qoodee akka wal nyaatus taasifamaatii jira. Kanas kan injifachuu dandeenyuun tokkummaan harka wal qabanne yoo dhaabbanne qofa jedhan obbo Addisuu Araggaa Kitteessaa. Furmaanni kana hooggansa sadarkaan jiru ergamaa fi eeggamuu bahachuu akka danda'amu irra deebiin ijaaruu fi cimsuun tokkummaa uummataa cimsuun injifannoo argate akka tikfatu dinagdee irratti akka cimee bobba'u shira diinaa akka fashaleessu ga'ee gaanfa Afrikaatti qabu cimsuun qormaata xiqqaa isa mudatu bilchinnaan mo'ataa deemuuf of qopheessuun murteessaa akka ta'es dhaamaniitii jiru. olaantummaa seeraa kabachiisuuf caasaa nageenyaa cimsuu hirmaannaa uummatni nageenya kabachiisuu keessatti qabu cimsuun aadaa siyaasaa ijjiiruu fi dirree siyaasaa bal'isuuf tarkaanfii eegalame karaa tokkummaa fi fayyadamummaa Oromoo cimsuun hojiirra oolchuudha jedhan.
Adeemsa kana keessatti gabaa siyaasaa fi dorgommii tokkummaa Oromoo diigu jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo gidduutti akka hin uumamneef of eeggannoon barbaachisaa taasisuu qabna jedhaniiti jiru. Sabboonummaan Oromoo uummata Oromoo tokkummaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa karaa cimsuun akka dagaagu aadaa fi duudhaa Oromoo qabutti fayyadamuun boqonnaa qabsoo Oromoo sadarkaa amma irra ga'e irratti tarkaanfachiisuuf itti gaafatamummaa biyyattii fudhatee ga'umsaa baachuu qaba jedhan. Biyyi Itoophiyaa Oromoo malees kan as hin geenye miti kan jedhan obbo Addisuu Araggam borus biyya kana itti ofsiisuudhaaf uummata Oromootiin ala waan yaadamu miti jedhan. Oduma wal fakkaatuun manni maree gorsaa mootummaa dhaabbilee mootummaa gurguddaa walakkaa gara dhuunfaatti naannessuun dhaabbate. Muummeen ministeera Federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilikii Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad manni maree gorsaa mootummaa dhaabbilee mootummaa gurguddaa walakkaa gara dhuunfaatti naannessu dhaabbate jedhan. Itti gaafatamaan adda waajjira pirezidaantii obbo Fitsum Araggaa akka beeksisanitti manni maree gorsaa dhaabbatee adeemsa dhaabbilee gurguddoo mootummaa gara dhuunfaatti naanna'uu iftoominaa fi itti gaafatamummaa ta'uu isaa kan hordofan jedhem ibseetii jira. Koreen hojii raawwachiistuu adda dimokiraasaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa dhaabbileen mootummaa gurguddaan gariin gara dhuunfaatti akka naanna'u murteessuun isaa ni yaadatama. Haaluma kanaan qabeenya mootummaa ta'anii kan argaman hojiirra kan jiranis ta'e ijaarsa irra kan jiran daandii baaburaa, misooma sukkaaraa, paarkiiwwan industirii, hoteelaa fi dhaabbileen maanufaakcharingii guutumaan guututti yookaan walakkaan gurgurtaa aksiyoonaa gara dhuunfaatti akka naanna'u murtaa'eetii jira. Akkasumas Itiyoo Telekoom daandii qilleensaa Itoophiyaa maddeen humna elektirikaa fi loojistikii geejjiba galaanarra aksiyoona guddaan mootummaan qabatee kanaaf abbootii qabeenyaa dhuunfaa biyya alaa fi biyya keessaaf dabarsu murtichi addeesseetii jira. Milkaa'ina hojii kanaa muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmad manni maree gorsaa mootummaa dhaabbilee mootummaa gurguddaa walakkaa gara dhuunfaatti naannessu hordofu miseensa namoota 21 qabu dhaabeetii jira. Raawwii isaa amala mootummaa misoomaa waa eeguun guddina biyyaa ariifataa fi itti ofiinsa qabuun fayyadamummaa biyyattii karaa eegsiseen akka hoogganama ogeessotaan deeggaramee naamusa cimaan hojiirra akka oolu ta'uun korichi beeksiseetii jira. Oduu biraatiin Kooriyaan kaabaa sagantaa gabbisa nukleeraa itti fuftee jirti. Kooriyaan kaabaa gabbisa nukleeraas ta'ee misaa'ilaa akka hin dhaabne dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Manni maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka gabaasetti bittaa boba'aa bidiruun gara bidiruu akkasuma gurgurtaan meeshaalee waraanaa cimee itti fufee jira. Biyyattiin hanga yoonaatti gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif deebii tokkollee hin laanne jedhamee jira. Aangawoonni Ameerikaa torbee darban Kooriyaa kaabaa misaa'ilota pilaastikiin furgaasaman ijaaraa jiraachuu beeksisanii jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi pireezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kim Joong-un waxabajjii darbe Singaappooritti wal gahuun Kooriyaa kaabaa gabbisa nukleeraa dhaabdu waliigaluun isaanii ni yaadatama. Maddi irraa odeeffanne BBCdha. Xiinxalaan siyaasaa fi daayireektariin Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed dilbata boruu gara biyyaa kan imalanii gabaasa qindaa'eef Siraaj Sabaa akka itti aanutti dhiyeessa. Xiinxalaan siyaasaa Oromoo fi daayireektarri olaanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork obbo Jawaar Mohaammed waggoota afran darbanitti kutaa Ameerikaa Minisootaa keessa ta'uun qabsoo uummata Oromoo gama miidiyaatiin finiinsaa ture. Qabsoo inni finiinsaa tureenis jijjiiramni guddaan biyyattii keessatti dhufee jira. Kanaanis wal qabatee jijjiirama biyyattii keessatti dhufe kana gara biyyaatti deemee akka gama dimokiraasiitti ceesu kan dubbataa ture Jawaar Mohaammed dilbata borii gara handhuura Oromiyaa Finfinneetti imaluun hawaasa isaa wajjin wal qunnama. Kanas kan godheef Jawaar Mohaammed jijjiirama waggoota afran darban keessatti dhufee fi biyyattii gara dimokiraasiitti ceesuuf irraa fageenyaan hoogganuu osoo hin taane jala buunee hojjechuu qabna jedhan. Hooggantoota yeroo ammaa biyyattii keessatti dimokiraasii fiduuf warraaqaa jiran wajjin warraaqsa gochuun dimokiraasii biyya san keessatti lafa qabsiisuu qabna jedhan Jawaar Mohaammed. Gama biraatiin kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti damee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kan banaa jiranii fi akkasumas muummee waajjira isaa olaanaa Finfinnee kan taasisan Jawaar Mohaammed kutaalee biyyattii garaagaraa keessattis damee OMN bananii akka hojjetan irra deddeebuun ibsanii jiru. Gama biraatiin Amboo fi Ginciin lukaan hin deema jedhanii kan waadaa seenan Jawaar Mohaammed waadaa isaanii akkuma guuttanitti jiru.
Akkuma biyya seenaniin eebba OMN galma barkumeetti geggeessaniin booda kutaalee biyyattii lamaan kana dhaqanii akka daawwatan irra deebi'anii himanii jiru. Dhimma nageenyaan wal qabatee kan gaafataman obbo Jawaar Mohammad nageenyi keenya yaachisaadha. Garuu ammootu sirbaaf bahanii morma hin dho'isan akkuma jedhan san qabsoo manaa baanee du'a hin sodaannu jechuun gootummaadhaan akka qabsa'an irra deebi'anii dubbatanii jiru. Wiixata dhufu gaafa jaha galma barkumeetti ayyaanni hundeeffama OMN sadarkaa biyyaatti ni geggeeffama. Ayyaana kanarratti qondaalonni olaanoon biyyattii kan argaman yoo ta'u obbo Jawaar Mohammadis kallattiin irratti argama. Kanumaan wal qabatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessa dargaggoonni kabaja Jawaariif qabaniin miilaan deemuudhaan gara handhuura Oromiyaa Finfinneetti seenaa jiru. Kanumaan wal qabatee torbee darbee keessa dargaggoonni hedduun godina Baalee irraa ka'uun miilaan kiiloomeetira 430 ol deemuun magaalaa Finfinnee Har'aapur keessaa ni seenu. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabanne kan hanga ammaa dhaggeeffachaa turtanidha. Oduu wajjin an jaatanii abdii ture waahilli koos Siraaj Sabaati. Ogeessi teeknikaa keenyas Jundee Ashirii oduu biraatiin hamma walitti deemunutti nagaa keessa nu turaa isiniin jenna.